Deemsa deemnee keessatti yeroo ammamii fayyadamne jireenya keenya keessatti yeroo ammamii fayyadamne jireenya keenya milkaa'aa gochuuf deemaa jirra. Sa'aatii ammamii yookaan yeroo ammamiitti fayyadamaa jirra. Wanti hundumtuu yeroodhaan kan daanga'e wanta ta'eef har'a kana nu mari'annu waa'ee yeroodha. Akkamitti yeroo keenyatti fayyadamna haala salphaa ta'een yeroo keenyaaf karoora baasnee jireenya keenya gara milkiitti deemsisuu dandeenya kan jedhu irratti mari'annaa yaada keessan duukaa godhaa. Waan guddaa bu'aa guddaa akka irraa baratanii argatanii abdii guddaan qabaa. Yaada keessan amma dhumaatti nu duukaa godhaan jedhaa. Galatoomaa nu hordofaa. Yeroo jechuun maal jechuudha? Jalqabumarraayyuu gaafa kaanu safartuu jireenya keenyaadha. Yeroon bu'aa ba'ii jireenya keenya keessa jiru madaalliidhaaf kan dhiyeessudha. Cuunfaa jireenya keenyaadha. Cuunfaa dadhabbii keenyaa yookaan madaallii dadhabbii keenyaa jechuu ni dandeenya. Hammam yeroo keenya hammamitti fayyadamna? Hammam yeroo keenya qisaasessinu moo yeroo keenya seeraan itti fayyadamnutu caala jennee of ilaaluun barbaachisaadha. Namni tokko amma fakkeenyaaf of ilaaluu qaba. Moobaayilii isaa sa'aatii meeqaaf fayyadama? Namoonni baay'een isaanii yeroo isaanii kan isaan dabarsan teknooloojii fayyadamuudhaan yookaan feesbuukii yookaan intarneetii fayyadamuudhaan yeroo isaanii qisaasessanii ni argama. Kun immoo miidhaa guddaa fida jireenya irrattis ta'ee akka nama dhuunfaattis ta'ee hawaasa keessattis baay'ee mataa dhukkubbii wanta ta'edha. Namni tokko yeroo isaatti hin fayyadamu taanaan yeroo sana itti baramuu dhiisuu danda'a. Garuu booddee isaatti wanti dhufu suni baay'ee kufaatii cimaadhaaf nu saaxiluu danda'a. Kanaafuu yeroon safartuu jireenya keenyaadha. Seeraan ittiin fayyadamnu taanaan kufaatii jireenya keenyaatii ta'a. Wanti hundumtuu kan inni madaalamu yeroodhaanidha. Hammam yeroo keenyatti fayyadamne kan jedhu immoo madaallii bu'aa isaadhaan madaalama. Kana jechuun immoo namni hundumtuu akkamitti yeroo isaaf karoora baasee hojjechuu qaba. Namni tokko callisee jiraachuu hin qabu. Namni tokko waan jiraatuuf jiraachuu hin qabu. Waan addunyaa kana irratti dhufeef beekuun barbaachisaadha. Kennaa mataasaa beekuun barbaachisaadha. Namni tokko waan hojjetu tokko karoora mataa isaa baasuudhaan akkamittiin yoon hojjedhe karaa kamii yoon hojjedhe hojii kanaan milkaa'aa ta'a sa'aatii ammamii yookaan yeroo ammamii natti fudhata jechuudhaan waan hojjechuuf karoorsisan haala irra jiru keessatti hundaa'uudhaan hojjechuu qaba jedha. Inni biraan immoo maalidha? Namoonni baay'een isaanii yeroo isaaniitti seeraan hin fayyadamanii maaliifidha? Wantoota baay'eetu jira. Dhiibbaa hiriyaan jiraachuu danda'a. Teknooloojii faana yookaan teknooloojii faana reeleeshinii guddaa uumteetta ta'uu danda'a. Tapha baay'isuu dandeessa. Kubbaa miilaa taphachuudhaan wantoota adda addaa yeroo kee fudhachuu danda'u. Kuni garuu maalidha? Waan takkaatti yookaan salphaatti deebi'uu danda'u inni shaakala barbaada. Shaakala sana immoo mataa keenya ilaaluu qabna. Jalqaba of ilaallee akkamittiin sirreessuu qaba. Akkamittiin taargeetii sana argachuu qaba. Naman ta'uu barbaadu, naman fuulduratti ta'uu barbaadu sana arran uumuu qaba. Yoo namni tokko dooktarii ta'uu barbaadate nama dooktarii ta'uu barbaadu sana arra uumuun qaba. Dooktarii ta'uudhaaf namni tokko maal hojjechuu qaba? Arra maal hojjechuu qaba? Jedhee yaaduun barbaachisaadha. Jireenya keenyatti waan fuulduratti yaadne sana amma waan hojjechuu qabnu barbaachisaadha. Callisnee yaadaan abjuudhaan abjechuu qofaa osoo hin taane hojiidhaan agarsiisuun barbaachisaadha. Hojiidhaan agarsiisuuf immoo amma karoora baasteetti fayyadamuudha. Amma sirnaan karoora sa'aatii kana maayikiroo sekendii kana seeraan fayyadamuudha. Yeroo kee irratti immoo wantoonni dhiibbaa geessisan baay'een isaanii jiraachuu ni malu, ni jiraatus. Garuu maalidha? Jireenyi kun bu'aa ba'iidha. Wantoota guutamedha. Wantoota irra gammadee jiraattu irra wantoota gaddisiisantu baay'eetu. Kun immoo jireenya dhala namaa keessatti wanta baramedha. Jireenya jechuun silees qorumsadha. Qorumsa sana booddee immoo milkaa'inatu jira. Kana beekuun barbaachisaadha. Kana booddee ifni akka jiru beekuun barbaachisaadha. Kanaafuu waan hojjennu ifa fuuldura keenyatti ilaaluu qabna. Dukkana amma keessa jiru ilaaluun barbaachisaa miti. Kanaafuu yeroo keenya keessatti immoo bu'aa ba'ii hedduun kufaatiin hedduun nu mudachuu danda'a. Garuu namni tokko waan ba'eef waan dhufeef beekuun barbaachisaadha. Maal akka hojjetu ofii isaa order of gochuun barbaachisaadha. Namoonni yeroo ittiin fayyadamne immoo maalidha? Baay'een isaanii ni gaabbii guddaa keessa galu. Maaliif ittiin fayyadamne jechuudhaan maaliif akkas hin goone maaliif sana hin goone jechuudhaan gaabbii guddaa keessa yeroo galan ni mul'ata. Kun immoo barbaachisaa ta'uu hin qabu. Waan ta'uu dursinee beekuu qabna. Yeroo keenyatti hin fayyadamne seeraan akka hin fayyadamne sammuun keenya nutti hima. Yoomiyyuu taanaan sammuun keenya nutti hima nu gorsa. Ajaja sammuu keenyaan ala taaneen garuu kufaatiin keenya dhumaa gaabbii ta'uu isaa kan jala muramedha. Kanaafuu ajaja sammuu keenya irraa nu darbu deebii tokko malee fudhachuu qabna. Hojii irratti oolchuu qabna. Maaliif namni yeroo isaatti fayyadame ni beeksisa? Maaliif milkaa'ina isaa
ni beekamaa jechuudha. Milkaa'ina isaadhaan namni yeroo isaatti fayyadame ni beekama. Hammam dadhabbii isaa keessa darbee hammam gatii guddaa kaffalee iddoo sana akka ga'ee ni beeksisa. Namni hundumtuu lafaa ka'ee iddoo guddaa yookaan milkaa'ina tokko dhabamuu baay'ee rakkisaadha. Yeroo isaatti karoora isaatti seeraan fayyadamuudhaan akkamitti yoon deemee karaa akkamiin na baasa jechuudha. Yoo hojjete malee namni tokko akkasumatti yookaan etuu dadhabbii tokko malee kufaatii tokkotu hin argin namni milkaa'ina dhabamuu jiru. Kun immoo yeroo keessatti wanta jirudha. Yeroon waan hundumaa qabatee jira. Addunyaa kanarratti erga dhufnee yeroo hedduu lakkoofsisneerra, sa'aatii hedduu lakkoofsisneerra, garuu bu'aan buusne maalla? Bu'aan buusne baay'ee xiqqoo ta'uu danda'a. Kun immoo gaabbii ta'uu hin danda'u yookaan ofii keenyaa of deebinee of ceephaa'uu hin qabnu. Maaliif waan goone hundumaa yeroo dabarre keessa hundumaa maal muuxannoo jireenyaa qabaachaa dhufneerra. Muuxannoon kun immoo jireenya keenya gara fooyya'aatti, gara milkaa'inaatti, isa irraa bor fooyya'aan gochaa waan deemuufi kana irraa waa barattu. Kana muuxannoo jireenyaa, muuxannoon tokko namni tokko yoo kufe kufaatii sanarraa ni barata. Sun immoo maal jedhama? Muuxannoo jedhama. Muuxannoon jireenya keenya keessatti baay'ee gatii guddaa barbaada. Kanaafuu namni jireenya isaa keessatti yeroo hedduu lakkoofsiseera. Amma dhufee arraas ga'eerra keessatti jireenyi isaa immoo haalota adda addaa keessa darbanii dhufanii as ga'eera. Namni kun maal buuse jedhanii jettee gaaffii gaafachuu dandeessaa yookaan ofii kee maalan buuse jettee of gaafachuu dandeessaa. Bu'aa maaliin buuse jettee of gaafachuu dandeessaa. Kana gaafachuu osoo hin taane garuu kana gaafachuu kee erga bartee bu'aa akka hin buusne erga bartee ammaa kaastee maal hojjechuu qabda jireenya kee fuulduraa isa booddee yaada ka fuulduraa balleessuurra isa fuulduraa yaada deemuun barbaachisaadha. Jireenya keenya keessatti wanti hundumtuu kan ta'u immoo seexaadhaa yoo hojjenne dadhabbii keessa yoo milkaa'inaan dabarreedha. Yeroon keenya immoo murtee keenyadha, madaallii keenyadha. Akka hojjennetti nu kaffalaa, akka dadhabbii keenyaatti nu madaala. Kanaafuu jireenya keenya keessatti dadhabbiin hedduus jiraachuu danda'a. Kufaatiin hedduus jiraachuu danda'a. Wantoonni abdii nama kutan yeroo keessa jiraachuu danda'u. Yeroon hundumtuu immoo tokko miti. Gaddi gammachuun jiraachuu danda'a. Kana keessatti garuu nuun haala dhaabbataa, amanamummaa dhaabbataadhaan dhaabbachuu qabna. Yaada dhaabbataadhaan dhaabbanni karoora keenya fuulduratti ilaallu yeroo kana yeroo dhufe kana ceesisuu qabna. Gaddaan isatti gammachuudhaan ceesisuu qabna. Kanaafuu jireenya keenya keessatti haalonni baay'ee jiraatan iyyuu nuuni maalidha? Nuuni hundee ta'uu qabna. Hundee taanee qabnee jiraachuu qabna. Obsine waan hundumtuu erga obsine ni darba jechuudhaan jireenya keenyatti seeraan sirnaan fayyadamuudhaan yeroo keenyatti fayyadamuudhaan ni jiraanna. Kanaafuu kana irraa akka waa baratan abdiin qabaa. Nagaatti isiniin jedhaa, nagaan isiniif baay'atu, nagaan isinirraa hin fagaatiin galatoomaa.